nagaatti obboleewwan kiyya ilmi namaa akkuma yeroo walitti dhufu gammachuun kolfaan adda walitti dhufu yeroo adda buullee kolfaan gammachuun yoo adda bee tola nullee kolfumaa gammachuun fixannee akka garaa osoo hin taane karaan adda nu baase isinleen nagaatti bakka isin jirtutti nagaan haa jiraattu anillee nagaan jiraadha namuutu yoo jiraate tola gaafa jiraanne ammoo bullee ollee hunduu waan dhugaa jiru argina inshallah kana isiniin jedha wanni jiru dhugaan jirus kanuma isinis haa nagaan haa jiraattu anis bakka jirutti nagaan jiraadha atis bakka jirtutti nagaan jiraadhu Irgotiya gaddisatiya shakkini keessigeekiya yoo tatani Ashama harka fuunee hordoftoota warqiitu biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenya araarri waaqayyoo iddoo lafa jirtan maraatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyo irraa qabaa egaa guyyaa irraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra baga nagaan na eegdan isiniin jechuun jaaladha gamanumaan like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha warreen maamila koo hin taane subscribe gochuun gara maamila kootti dabalamuu hin dagatinaadha warreen haga har'aasitti like share gochuun kan jajjabeessaa jirtan hedduu isaanaaf galatoomaan isiniin jedha egaa viidiyoon guyyaa irraa akkuma beekamu jechuudha xiqqooshii dhugaanatti dhagaameeti maaliif waan akkanallee hojjeteetis hin beeku viidiyoodha garuu haa ta'u malee yaada xiqqooshii irraa dubbachuu barbaadetiin jechuudha gama feesbuukitiinis gama tiktookiinis waan argeef piraankiillee ta'uu danda'a dhugaas ta'uu danda'a hin beekamu wanti sooshaal miidiyaa kanarraa garuu akkuma beekamu jechuudha Kadir haadha manaa isaatiin gargar bahuudhaaf nagaatti jecha jedhu dhaammatee gara fuula feesbuukitiinis baxxansee jira gara tiktookiitiinis dubbatee jira akkuma viidiyoo irratti argitan kana jechuudha egaa kun kan ta'e sababa haadha faaxetiin jechuudha egaa haati faaxee ni tolchite yookiin ni bareechite jechuu osoo hin ta'in jarreen kun haati manaa fi abbaan manaa jaalalaa fi tokkummaadhaan jireenya isaanii jiraachaa turanii har'a garuu sababa haadha faaxeetiin gargar ba'uun isaanii baay'ee namatti dhaga'ama haa ta'u malee haati faaxee dogoggortees hin dogoggorres hin jechuun hin danda'amu akka nama tokko gisee asii gara alaatii gaafa galtu isatu simate jechuudha haa ta'u malee erga simate intalli kun maatii qabdi obbolaa qabdi fageenya irraas ta'u jechuudha eega galtee isaan bira bubbultee yookiin achuma taa'uu hin qabdu ture jechuudha maaliifin eega galtee simatee jira namni tokko kabajaaf nama simata eega kabajaa nama simatan immoo kabaja abbaatuuf kenna waan ta'eef kabajaa fi barcuma abbaatuuf jaalatti qaba jedhu mitire kanaaf haati faaxee otoo isaan bira haganas waan ishii teechisuu miti nama maatii qabu yoo taate gara maatii ishii maatillee dhabdu obbolaa hin dhabdu jechuudha ishiin immoo kabajallee ofirraa fuute baatellee tumamtee gaafa tumamtus sooshaal miidiyaa gubbaa baatee himattee jirti haa ta'u malee immoo asuma deebistee uummata komattee dhiifama gaafadhee maaltu sin dhibellee jecha jedhullee dubbattee jirti gamanumaan har'a immoo haati manaa fi abbaan manaa kan waliin jaalalaan tokkummaan jiraachaa turan ishii sababeeffatanii gargar ba'uun baay'ee namatti dhaga'ama egaa kun salphina guddaadha dhugaa nama tokkoof jedhanii yookiin immoo balleessaa nama tokkootiif jedhanii jireenya ofii diiguu hin qaban ture haa ta'u malee haati faaxeetis balleessaa qabdi maaliif Kadir akka haadha manaa qabu hin beekti